qopheeffadhee dubbii Waaqayyoo waliin qoodan. Waaqayyoo ani dhuguma hundu Waaqayyoo ani dhuguma hunduma keessa walitti nan sassaabaa. Yaa sanyii Yaaqoob, yaa sanyii Israa'el, saba Israa'el keessaas warra afaan walitti nan qabaa. Akka hoolota karra tokko keessaa walii wajjin isaan nan teessisaa. Akka karra dheedicha irra jiruus tuuti namootaa in ursuu jedhe. Iddoon ijoon ergaa gootii inni cabsee karaa banuu isaan dura in ba'aa. Isaan cabsanii balbala killichaa keessaa darbanii jalaa in ba'uu. Mootiin isaanii darbee isaan dura in adeemaa. Waaqayyo isaan dura in bu'aa jedha. Elaa guyyaa kana booda qabadhaa, sa'aatii kana booda warra Waaqayyo sodaatanii naan jedhe Waaqayyotu tuun kadhadhu lafa kanaaf ganama kana maallatti dubbatta Gooftaa jedhee. Sa'aatii kana booda, yeroo kana booda warra na sodaatanii jedhe Waaqayyotu, warra na barbaaddatanii jedhe Waaqayyotu, warra fuula koo turanii na eeganii jedhe Waaqayyotu, akka dubbii kootti ba'anii warra galanii jedhe Waaqayyotu, warra na ilaallataa deeman jedhe Waaqayyo duran ba'aa naan jedheera. Kanuma qofan nagaye, duran ba'a naan jedheera. Si dura ba'a jedheen dubbadhaanis. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin Abbaa, tolaaf jaalalaa, gaarummaaf arjummaa keessa dinqiidhaaf qaaf lafa irratti galannii fi ulfinni kabaji guddaan siif haa ta'u. Anaan mucaa dadhabaa kunoo jaallatamoof kabajamoo lafa gadi warra nu kaafte saba kee tokkoon tokkoo keenya eegdee barruu keessa ulfaataa sana irratti baattee karaa hundumaan nu naannoftee nu marsitee otoo duuti jiruu nu jiraachifte, otoo cabi lafee jiruu nu hambiftee, gannam dhiigaa cita foonitti utuu nu laanne, biyya lafaatti seexanatti utuu nu laanne, yaada foon keenyaa isa du'atti geessu sa'amaa sanatti utuu nu laanne, amma biyya lafaarra jirtanitti rakkina qabdullee akkuma jette in sodaatiin ammoo biyya lafaa isa rakkisaa sanan isinii mo'adheera akkuma jette. Wanti baay'een addunyaa keenya yeroo asillee sababii ati mo'attee dabarteef, ati injifattee dabarteef, nurratti humna argachuu hin dandeenye biyyi lafaa, nurratti humna argachuu hin dandeenye seexanni, nurratti humna argachuu hin dandeenye duuti. Gaarummaa keenya miti kana kan godhe arjummaa keedha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Eeyyeen ammas kee galanni galatuma. Aleessas nu gootee galata qabda. Har'as keenya galanni mana keenya keessaan dhumne kan kee. Borus kee galanni itti fufaa. Otuma galateeffannuu si galateeffanna akkuma sagaleen kee jedhu. Qaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Gaarummaaf tola guddaatu nu goote kana arganii naaffanii jireenya keenyatti kan duulan, mul'ata keenyatti kan duulan, hafuura keenyatti kan duulan, foon keenya lubbuu keenyatti kan duulan, waltajjii irra dhaabbanni irratti kan duulan, faayinaansii keenya irratti kan duulan, biyya keenya lafa keenya waldaa kiristiyaanaa qabeenya waldaan kiristiyaanaa qabdu irratti kan duulan, hafuurri bara dhumaa, hafuurri illuminaatii dhiiga dhuguudhaan dhiiga namoota baay'ee kan dhangalaasan, jiruuf jireenya namoota baay'ee yaa Waaqayyo diigaa kan jiran, gaa'ila namoota baay'ee diigaa kan jiran,
nagaa namoota baay'ee qabaa kan jiran, humna namoota baay'ee jeeqaa kan jiran vaanasii gadiyaniya jeen maasoopopporolo vanama digadiyaniya vaaniya siyaniya beera boolaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri bara dhumaa, hafuurri bineensichaa, humni bineensichaa, humna dhiiga oolichaan, humna du'aa ka'uu Yesuus nama Naazreetiin innis aangoonsaas kan dhaamanaa ta'an. Waaqni keessan waaqni nagaa daddafee diinota keessan miilla keessan garjallaattiin qaxaqqaxa jedhamee akkuma caafame. Maqaa gooftaa Yesuus ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa diiguudhaa samiidhaa mul'ateera jedhamee akkuma caafame. Amma fuula namoota baay'ee dura danqaraa kan kaa'an, wanjoo kan kaa'an, dadhabbii kan kaa'an, humna du'aa ka'uu Yesuusiin, aangoo du'aa ka'uu Yesuusiin, vaanosupa jegatidasiania venia maqaa Yesuus Kiristoosiin cabaa dura, kaa dura, dheekkamsi Waaqayyoo isin irratti gadaa boba'u, hafuurri jawwee, hafuurri bofaa, dhiiga dhuguu kan bare, nagaa namoota baay'ee kan qabe, sammuu namoota baay'ee iddee kan jiru, rifeensa namoota baay'ee kan idde, vegata jagatigaan latasiania venamas peela venia garaacha namoota baay'ee kan idde, kalee namoota baay'ee, tiruusomba namoota baay'ee kan idde, laphee namoota baay'ee, onnee namoota baay'ee kan idde, porolofogoto jonoma digatigatiania veni ajoochee kan qabe, harkaaf miila luqqeettii namoota baay'ee kan idde, maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiibbaa dhiigaatiin kan idde, sukkaaraan kan idde. Waaw! Humna du'aa ka'uu Yesuusiin, humna du'aa ka'uu Yesuusiin, humna du'aa ka'uu Yesuusiin. Waaw! Dhiiga oolichaatiin afaan banatee kan marzii raca'u, qoricha arraba isaarra jiru biifu, summii arraba isaarra jiru biifu, hafuurri jawwee kun nan ilaalaa. Jawwee namoota baay'eetti asii morma isaa ol kaafatee waa biifuun ilaalaa. Halaalatti biifaatitti adeema, lafa biifeen qaqqaba, iddootti biife bira darba, waan biraan godhu bira darba. Halaalatti immoo biifa, lafatti biife bira darba. Namoota baay'ee, laphee namoota baay'ee, yaada namoota baay'ee, ajandaa namoota baay'ee, karoora namoota baay'eetti hafuura kan baafate qilleensarraa gad jawwee waa biifu kan humna maqaa Yesuus nama Naazreetiin nan waraana. Caafi qulqulluun gaafa dubbatu Isaayyaas boqonnaa 27 akkas jedha. Waaqayyo jawwee sagal bofa guddaasa bofa galaanarraa san isa murtutti bofa qilleensarraa isa murtuttifamaa sana aangoo koosa guddaadhaan nan adabaa'edha. Garaa galaanaatti isa gadi gale jawwee isa guddaa sana bofa guddaa sana nan ajjeesaa'edha. Irra galaanaarraa garaa keessa galaanaarraa siirii galaanaarraa garaa lafaa keessaa lafa onaa dhagoota keessaa caakkaawwan tulluuwwan caakkaarraa lafatti dhiigi baay'een dhangala'u humna isaaniitti fudhatanii hojjetan lafa dhagaa gidduu lafa onaarraa akkuma kana qilleensarraa duumessoota gararraadhaa mul'ata namaa, abdii namaa, jiruu namaa, jireenya namaatti kan biifan, nagaa namoota baay'ee kan nyaatan, humna namoota baay'ee kan nyaatan, abjuu namoota baay'ee kan nyaatan, maqaa Yesuus Kiristoosiin ibiddi Waaqayyoo irratti gadi haa bu'u. Waaqayyo ibidda xab godhu jedhamee akkuma caafame እግዚአብሔር የሚባላው እሳት ነው ተብሎ በቃሉ እንደተጻፈ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ibidda boba'u kanaan nyaatamu, ibidda boba'u kanaan nyaatamu, ibidda boba'u kanaan nyaatamu. Kadhadheera humna dhiiga oolichaan sokki jireenya namaa gadhiisi, deem abjuu namaa gadhiisi, deem gaa'ela namoota baay'ee gadhiisi, deem faayinaansii namoota baay'ee gadhiisi. Dheekkamsi Waaqayyoo irratti haa boba'u. Inni Israa'eliin jaallate si haa ifatu jedhee akkuma garbichi kee dubbateef yaa Waaqayyo, inni Israa'eliin filate si haa ifatu jedhee akkuma Mikaa'el isa ifate. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin saba filatame kana, saba jaallatame kana, saba fuula Waaqayyootti iddoo qabu kana qabeerra taa'ee kan jiru ergamaan du'aa
hafuurri bara dhumaa kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin namoota baay'ee kaadhimmatee kan jiru, laphee namoota baay'ee kaadhimmatee kan jiru, nereekata jakati gaan lafa itti hafuura baafate, lafa itti summii isaa biifetti namoota baay'eetti akka qalabatiitti waa keewwata deebi'ee, irra deebi'ee warra kaan akka kudhaamaatti kokkeetti kaawwata. Namoota baay'ee lafaaf qilleensarraa booji'ee miseensa godhatee naannessee faayidaadhaan qabee fajachee, kaan dhukkubaan qabee qoricha fudhachuu fakkeessee fajachee, kaan iyyumaan rukutee fajachee namoota baay'ee of duukaa yeroo buusuun ilaala. Jawwee kana duukaa namoota baay'ee fiigan wangeela lafa kaa'anii, jireenya lafa kaa'anii, dhugaa lafa kaa'anii sokkan, har'a waan nyaataniif waan dhugan ilaalanii dugda duuba kan deebi'an in ilaala. Egaa Waaqayyo jalqabatti akkas naan jedhe isinitti meera, warra na dhaga'an, warra na sodaatan, warra fuula koo barbaaddatan, akka dubbii kootti warra ba'anii galan, warra of fuula duratti na ilaallatanii ijjatan, ni kana booda duran ba'anaan jedhee ture Waaqayyo. Ammas irra deebi'een sagalee kana dhaga'a. Egaa warri bineensicha kana duukaa bu'an hin deebi'an yoo ta'e, har'a faayidaan lafarraa wanti iji namaa argu, wanti gurri isaanii dhaga'u, har'a nyaachuu, dhuguun, uffachuun, keewwachuun, kaawwachuun, badhaadhuun wanta baay'ee yoo fakkaate illee badiisaaf rakkina akka fuula isaanii kaa'u beekamaadha. Egaa nuti warri kana dhageenyu, sagalee kana namni dhaga'u, gara Waaqayyootti deebi'u, fuula Waaqayyoo barbaadu, ajandaasa jalqabaa godhatu, gooftaa galanni siif haa ta'u. Kunoo ammas hin kadhadhaa, bineensa hamaa kanaan nyaatamaa kan jiran, haramaa kan jiran, iddoo gadhiisaa kan jiran, booji'amaa kan jiran, maqaa Yesuusiin fuura du'aa keessaa, harka du'aa keessaa dhiiga hoolicha fannoo irratti dhangala'een baasneerra, walii gallee kadhanneerra, balbalatti cufneerra bineensicha kan. Egaa maqaa Yesuus Kiristoosiin akkuma sagaleen kee jedhu yaa Waaqayyo, ati Israa'el keessaa qoodan qabdu akkuma jedhameen ከእስራኤል አንተ እድል ፋንታ የለም ተብሎ በቃል እንደተጻፈ ኑይን ግዱዳ ሰበ ከነ ግዱዳ ብኔንስ ያማን ኩን ቆደን ቀቡ ዱቲ ኩን ቆደን ቀቡ ቃኔን ኩን ቆደን ቀቡ ሰልብኒ ኩን ቆደን ቀቡ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ኡምኒ ኩና ደደቡ ጅሬኝ ሳኒ ከን ዲገሜ akkasitti lapheen isaanii kan diigame, gaa'elli isaanii kan diigame, hafuurri isaanii kan diigame maqaa Yesuus nama Naazreetiin iddootti deebi'anii, iddootti deebi'an leenamoo makaticha katiyania venamas pele venia babbaa galanni siif haa ta'u. Saba fuula kee barbaaddatu kan ammoo harka kee tallaadha. Dadhabina keenya ilaaliin, hirrina keenya ilaaliin, harka kee madaa qabu isa qulqulluu sanaan qabiinu kaasi. Gaaffiin dhalootaa, hidhaan dhalootaa maqaa Yesuusiin hiikamu. Kan dhukkubsataa jiran amma afayyan, gaaffii kan qaban deebi'aa argatan, ba'aan kadhatti ulfaate maqaa Yesuusiin irraa lafaa dha'u. Amaneen kadhadhaa, humna maqaa Yesuus keessa jiru, humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin fayyaa, dhukkubatti fayyaa, dhukkuba fooniitti, dhukkuba lubbuutti, dhukkuba fuuraatti, dhukkuba hiyyummaatti, abaarsatti fayyaa. Hidhaan keessana hiikamu. Maaraa laafaa nama gatajan yoo dhumarratti yeroo qabaadhe dibataaf nan kadhadha. Namooti duwwaa ta'an, jireenyi isaanii duwwaa ta'e, humna dhaban, ayyaanni Waaqayyoo akka isaan irratti lafa dha'u nan kadhadha. Egaa amma yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf galateeffadheen xumura. Jaanu dhageesse galanni siif haa ta'u. Yeroo gabaabduu qabnu sagalee kee nu eebbisi. Maqaa jaallattu ilma kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Haleluuyaa. Tole egaa yeroo bal'aa qabaanneetti fufnee kadhannee baay'ee gaariidha. Egaa dubbiin amantiidha waan ta'eef dhaloonni yoo gara Waaqayyootti deebinee fuula Waaqayyoo barbaaddanne ga'aadha jechuudha. Bakkeen amma keessaa dubbisee raajii Mikiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kaasee amma 13tti turedha. Kutaa kana keessatti Mikiyaas utuu hin taane Mikiyaasii boqonnaa kana keessatti ergaa gurguddaa dubbata. Ergaa gurguddaa 3 dubbata. Lakkoofsa 1 kaatanii gaafa laaltanii warri nama cunqursan akka jiran dubbata. Cunqursitoonni akka jiran dubbata. Egaa warri nama cunqursanii lafa namaan dharra'anii jedha gara lakkoofsa 1-2tti. Lafa namaan dharra'an, humna namaan dharra'an, qabeenya namaan dharra'an,
taa'aniin irra warri nama cunqursan. Maaliif jennaan humna nama caalanii jiru waan ta'eefi dandeettii nama caalanii jiru waan ta'eefi itti darbanii fudhatu. Itti darbanii akka fe'an godhu waan barbaadan hojjetatu. Isa kana dubbata. Gadi siqee immoo akkas jedha. Gadi siqee Waaqayyo gatii isaanii akkamitti akka isaaniif deebisu dubbata. Akkamitti akka gatii isaanii kaffalu, akkamitti akka isaan adabu gadi siqee dubbata. Lakkoofsa 12 irratti immoo sadaffaa irratti maal godhaa? Gatii warra cunqurfamanii Waaqayyo akkamitti akka deebisu dubbata. Egaa boqonnaa 2 kanaa iddoo 3 kanatti qoonnee utuu yeroo bal'aa fudhannee dubbanne waan baay'ee akka keessaa qabannu nan abdadhan ture. Yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf garuu ergaasaa isa sadaffaan dubbadha. Elaa cunqurfamuun kan ture, dhiibamuun kan ture, akkasumas warra isaan cunqursanii fi warra isaan miidhan erga gatii isaanii kaffalee Waaqayyo gatii warra dadhabbii keessa turanii, gatii warra hidhaa keessa turanii, gatii warra wal'aansoo keessa turanii, gatii warra booji'amanii turanii, gatii warra humna dhabanii turanii, kan isaanii kan ta'e aangoof humnaan dhabanii sana Waaqayyo gaafa deebisu lakkoofsa 13 irratti akkana jedha. Inni cabsee karaa banu isaan dura hin ba'a. Isaan cabsanii balbala killichaa keessaa darbanii jalaa hin ba'u. Mootiin isaanii darbee isaan dura na deema. Waaqayyo isaan dura hin bu'aa waan jedhu ilaalla. Si dura ba'a jedheen dubbadha. Yookaan si dura ba'eera jedheen dubbadha. Akkuma kutaa kana keessatti ilaallu sabni kun